ويا ربي قيامكم الرتا ميكم باغيات الرتا يرون ترياد الرابا غاتي يرون رجال دنجبتي يرون دبزن الراوستي يا ربي معلومه مليسيا مي معلومه ميركون كنا معلومه معلومه ويا مالتا دي بوسي ابولي زغي قالي معلومه تاتي او نايم يا بو وانتيني كبا مينا ديزمي او نايم معلومه تاتي لا لا دكسي بينما يرون رجال دنجبتي يرون ترياد الرابا غاتي يرون دبزن الراوستي ميكم انت ميمن هاي اما مالتا دي دوب وي أهوي زيد أبو وأنا موجودو إنه مرجع بيبيقة أبوم بوينكا يا ربي يا وجينكا من ما نقمت يا بليز يا نايم هذا أقدر ترى بدي بيترو مرجع يا ربي يا مي والله إني متأكد سيقوده إيمان دي لخنوندا أكد سيجي ساجي كوسيقوده تون كم سينجرتون دكيتين فوريسين سيفدا زاي بخيا والله يا وبيدي يا وبر والله بردي هذه بردات سواد جرتا ويا ربي يا tanto pirugati jira abon boyin kancin kama jiran tanto barbadan ali fitare bargisi ezin jirtu gambachun kaba hayya ezin jirtu ni gobla ezin jirtu ni zabatari tabad duraka mantara duran ويا ربي يا ونايم بكم زين جرتو يا ابو نايم اما سيفيني مادبا نايم بريزين زن بر هيا بر إزين يرون جال دنج بيتقا يرون تري أدنى راب مسلا إزين سمو سيفيني ماري يا أورما دنا فتوى تسدي زار بدر أبو لا زمونا جنكم دياو أكيدين بربادين سيفي دياو زمو تيا كلنا جلا جنك دياو زاي بقيا سيمو سيزن نايم سيمو نايم يا سيفيني ماري أولا نايم جنكم يا أولا يو ويزين زنبر ويزين زنبر نجب دودا هيا تبي سيزن بيتا ياو أو نايم يا أبو أكيدين بربادين أما سيفي دياو والله جنكم يا بريزين زن أبلو ما ربي تبر ما جيتي يا مريدوب للبدي يمتا للبي اسمع أوانك أبل ما استجبت سفر لاني يندف تندتا ببني يندبون بفتا للبي اسمع أوانك أبل ما استجبت للبي اسمع أواتا أبلوما إيسا جرتا si darani yom duf talata dab sagalee hanga sawaan hin bareechifneefi akka ani suufiyaan nutti hin mufanne asumarratti dhaabannu salaamtaa teenyan dagannee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa ammallee obboleeyyan Oro Islamic Art Center bakka jirtaniin nageenyi keenyaa isinaa ga'u jenna sagantaa kana gaggeessaa kan isin waliin turu an Idu Ali Musaati anilleen Awwii Khadir waliin ta'uudhaan gaafa sagantaa arras akkuma baalama isin qabannee dhufnee jirra walitti dhufnee gaa waan qabnu funaannanneetiin akka aanutti gaa sagantaan wal duraa durbaan isiniif dhiyaatu inshallah egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaa sagantaa har'a qopheeffanne keessaa tokko irraa kan isinii himnu sagantaan amma itti aanu gaa sagantaa oduuti kanaafuu gamee waan oduun tun jettu dhaggeeffanneeti walitti dachaana nuti dhaggeeffattoota keenya hojii egaa bar oduun dharaallee ni jirtiimi sagantaan teenya ta'ittaantu immoo oduu dharaafaa ta'uu dandeessi oduu dharaati oduu buhartiiti ammas kana jenneeti waan xiqqoo qopheeffannee qabna gamanumaan gara oduu isinaa dabarsun harka fuune dhaggeeffattoota keenya amma yeroon tan oduu dharaati oduu himaa kan isii wajjiin turu an Awwii Khadir durarratti hangafoota oduu namichi hulluqee jedhamu dhukkuba hiqqifootiin qabamuun isaa dhagahame itti gaafatamaan koree qaaxiraa biyyatti maqaan isaa hin beekamin nam tokkolleen intarneeta fayyadamaa qaaxiraa akka hin bulle uggura kaahan walitti bu'iinsa miisenjarii feesbuuk jidduutti uumameen niitoorkiin kaleessa galgala bade hanga ammaa hin deebine oduu biyya alaa keessa ammoo yaman keessatti jimaan tookziinaan tokko dhoohuun beekame Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp irbaata nyaatee akkuma rafeen abjuudhaan Usaamaa bin Laadiin arguun isaa dhagahame amma oduu bal'inaan
namichi hulluqee jedhamu dhukkuba hiqqifootiin qabamuun isaa dhagahame. Bal'ina oduu kanaatiif Idu Alii Musaa. Namichi maqaan isaa hulluqee jedhamu namoota isaa gadi cunqursaa fi hiraarsaa turuun isaa maddeen keenya ni ibsan. Haaluma kanaan wal qabatee hulluqeen dhukkuba hiqqifootiin hospitaala seenuun isaa beekamee jira. Erga doktoraan laalamee booda dawaan isaaf ajajame ijoollee amma dhalattee rifeensarraa haadee barbareettu qeeliqimsi jechuun doktorri dawaa kannaniif. Itti gaafatamaan koree qaaxiraa biyyattii maqaan isaa hin beekamin nam tokkolleen intarneeta fayyadamaa qaaxiraa akka hin bulle uggura kaahan. Bal'ina oduu kanaatiif Muharbat. Itti gaafatamaan koree qaaxiraa obbo Cakkaanyi akka nam tokko halkan sa'a 12 booda intarneeta hin fayyadamne uggura kaayanii jiran. Sababni uggurri kun kaayameef akka obbo Cakkaanyi himanitti uummanni keenya qaaxiraa buluun akka narraa hin miidhamne jechuun kijiba dubbatan. Walitti bu'iinsa miseenjarii feesbuuk jidduutti uumameen niitoorkiin kaleessa galgala bade hanga ammaa hin deebine. Bal'ina oduu kanaatiif ammoo waxabajiin waan qindeeffate qaba. Walitti bu'iinsa feesbuukaa fi miseenjarii jidduutti uumameen namni 4 baaragaan oonlaayinii irraa baduun isaanii beekamee jira. Namni 40 oonlaayinii irraa bade kun hanga ammaa akka barbaadamaa jiran maddeen keenya ni ibsan. Walitti bu'iinsa kana karaa dippiloomaasiitiin fixuuf iimoo fi vaayibarri karaa biyya sanii imaluun dhaga'amee jira. Amma oduu biyya alaa Yaman keessatti jimaan toksiinaan tokko dhoohuun beekame. Bal'ina oduu kanaatiif maameen akka dhiyaatu nu dhiyeessa. Jimaan toksiinaan tokko Yaman keessatti dhoohuun maddeen keenya achiraan ibsan. Toksiinaan dhoohuu kan sababa ta'ee awwa ilkaan fi mallaa jidduutti uumameen tahuu beekamee jira. Balaa tasa uumame kanaan nam tokko akka miidhameen beekame. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp irbaata nyaatee akkuma rafeen abjuudhaan Usaamaa bin Laadiin arguun isaa dhagahame. Bal'ina oduu kana Idu Alii. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp erga hiraata nyaatee rafee booda manaamaan Usaamaan natti dhufe jedhee hirriba keessaa fiigee ka'uun isaa maddeen keenya ni himan. Tiraamp yeroo baaragaan ka'u Usaamaan laal ni girta jechuun akka sodaachisee dubbate. Tiraamp akka ibsa kannanitti takkaffaa kiniina manaama dhoorkuu akkana hojjetan jechuun dubbate. Lammaffaa hangaan manaama arkuu dhiisutti aangoo tiyya tana sanduuqa Obaamaa keessa akkanaaf teessu jechuun aangoo isaa tana amaanaa Obaamatti kannan. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu dharaa himaa kan isin wajjin ture Hawwii Khadiirii oduun har'aaf qabnu asumarra raawwatti qophiilee hafan wajjin turtii gaarii. Yoo nama waggaa tokko achi fageessee yaadu taate sanyii facaase. Yoo sanyii facaaste yeroo tokkicharraa galfatta. Yoo nama waggaa 10 achi fageessee yaadu taate biqiltuu dhaabi. Yoo biqiltuu dhaabde dachaa 10 irraa argatta. Yoo nama waggaa 100 achi fageessee yaadu taate ummata barsiisi. Yoo ummata barsiifte dachaa 100 irraa argatta. Jecha Chaayinootaa. Namoonni gurguddoo fakkaatanii sitti mul'atan teessee waan isaan ilaaltuuf guddaa sitti fakkaatu. Kanaaf ka'i. Karaa si baasuu osoo hin beekin deemsa hin eegalin. Daandii bakka yaadde si geessu otoo hin beekin adeemsa hin jalqabin. Jecha Ingilizootaa. Hawaasni tokko guddina sadarkaa olaanaa kan guddachuu danda'u akka manguddoonni jala taa'an yaadee yoo muka dhaabedha. Jecha Giriikotaa. Kan carraa qabu osoo galaanatti darbanillee qurxummii afaanitti qabatee ba'a. Jecha Arabootaa. Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Wiiliyaam Sheekispeer. Kaleessaaf gaabbuu fi boriif dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. Maaksim Tiroobay. Nama tokko dogongora isaarraa deebisuun hojii guddaadha. Abrahaam Lincoln. Namoota biroodhaaf hin yaannu yoo taane wanta namootaaf gochuu dandeenyu gochuu fi yoo dhiisne burqaa gammachuu tokko akka gogsine beekuu qabna. Raayiliimaan Wiilber.
namoonni hedduun abdii fuula duraa qaban abjotan yeroo gammachuu hawwiidhaan eeggatu garuu guyyaa har'aa guyyoota hundumaarraa guyyaa addaati sababni isaa guyyaan har'aa harka kee keessa seentee jirti. Charles Carlton. Jireenya keessatti wanti nuti akka karooraatti qabnu lamatu jira. Inni jalqabaa wanta barbaannu argachuu yoo ta'u inni lammaffaa immoo wanta argannetti gammaduudha. Namoonni karoora isaa lammaffaatti gammadan garuu beektoota qofa. Lagan Parsons. Jecha hayyootaa. Wai na kaba. Itu hatu bahagia kalau waktu agam lu. Hai marsiat. Hatu na sabi demu kopi rejila. Aku sini narkam balik. Marsiat ini kamu Marsiat ini finna barwane. Wala samne kaba dachiti ya sami nama kiya sinta sami dua nampis. Narkam balik kaba. Qabeenya miskiina hedduu saamee ka amma akka tujjaare kun gaafa inni miila qullaa dhufeen beeka way biyya tiyyarratti dachii tiyyarratti bakka itti dhaladhee guddadde irratti akkana saamamee way anaa eessuman jira waan jiru malee hatticha kanaa onaa fida. Mana murtii qabnaa keessatti manni murtii hundi kaisaati kana amma anumatu har'a asii murtii irratti fudhata akka miila qullaa biyya isaa irraa dhufetti miila qullaa biyya isaatti gala. Kootu badda hattu. Dawaakeet. Kan dhaggeeffachaa jirtan kun raadiyoo daandii haqaa obboleen Oromoo Islaamic Art Center irraa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu torbanitti guyyaa tokko qophii bohaartii. Raadiyoo haqaa daandii. Kanatti aansinee afeerraa nashiidaa takka isiniif dhiyeessina. Ammallee gaa ittaansuudhaani obboleessi keenya qilleensi nasrii bubbisee waan qopheeffate qaba. Gamanumaan afeerraa nashiidaa booda nuti gara boodaa dachaanaa ammallee sagantaa walumatti taanee isiniif dhiyaata. Dhumarratti garuu nagaa wal gaafachuuf walitti deebi'uun keenya noolu. Kanaafuu haguusu sagantaa keenyaa waliin turtii gaarii godhanii hordoftoonni keenyaas. Yaa muhadaraa tawhiidaa yaa muhadaraa tawhiidaa yaa muhadaraa tawhiidaa yaa muhadaraa tawhiidaa. Xiqqo kolfaaf. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوليان كينيا إن شاء الله تقو كفلون ليه ومجرو ربنا الله سبحانه وتعالى قرآن خبجامة كيستي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا تقوها كفلن يجي جريتودا التبسم سنة سيكتون ليه سنة وانتيف إن شاء الله هنجمان تي يوكاو قوسان تي يحرى كان قبل دسني دفه نما سدي توكتو مسجد جارنجان مسجد بريدا إجارني إرجع إجارني بودا إمام بريدا كسجلك أبو كسر الدعوة قدو اترامدان جتشو وجو كنا إمامتي أمة dura bu'ee ista'uu jee faatiyaa eegalee erga faatiyaa qara'een booda maal qaraa imaamichi kun sabbih ismi rabbikal a'laa qaraa jechuu jarrii masjida jaaran nama sadii maqaan isaanii tokko Jamaal jedhama tokko Ibrahim jedhama tokko Muusaa booda imaamichi jechuu faatiyaa erga qara'ee booda sabbihii qara'ee dhumarratti suhufi Ibrahim wa Muusaa Allahu akbar je masjida kan jaare nama sadii Ibrahimii Muusaadha Jamaal imaamtichi mooguu aayaa kana qara'u Muusaa fi Ibrahimin qofa yaame jechuudha maqaa Jamaal hin dhoofne hay jeega Jamaal salaata keessa masjida kan jaaran nuti nama sadii akkamiif Ibrahimii fi Muusaan qofti yaamamee kiyya yaamamuu dhiise balaatti taate dhaabbadhu salaata kanarraa numan baa'uun asii gabbee inuman gaafadha imaamaan kophaatti jee dullaa qabate. Booda as yogga imaamichi salaatee gadi ba'u boojeen masjida Ibrahimii fi Muusaa qofa jaare seete anis bar keessan jira wal qixaa kan jaarre akkamiif maqaa Ibrahimii fi Muusaa qofa dhoofte Jamaal akkamiin dha'uu dhabdee dhagoo dullaa sotti loltu awwa rabbu salaatu ammaan booda kanas salaata salamaffaa irratti ka itti aanu irratti jechuu maqaa keessan hin dhaati amma rabbu salaatu nan tumee jeen jechuu waggu sana deemee mana galee ishaadhaaf jechuu azaaniin godhamee gara masjidaa deebi'e imaamichi gaa hedduu sodaatee jira maaliif namni maallaqa irraa madame kun jechuudha waan irraa nyaatuuf waan irraa dhuguuf jecha jara sodaatee akka jarri fedhanitti waan deemuuf jecha deebi'ee masabbihi qara'e dhumarratti maal jee qara'e suhufi Ibrahim wa Muusaa wa Jamaal Allahu akbar
salaata keessa gaa ummanni masjida guutee waan salaatu jiruuf hay sabbo quraana kun irraa isaa dhufe quraani rabbi irraa kan bu'e suufi ibraahiima wa muusaa qofa jamaadheessaa bu'e jee ummanni salaati kun osuma nurraa dhume jeeni jechu hedduu rakkatan ogguu asii imaamni asii assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah gojan ummanni lafa ol ka'e boo ayaan kan rabbi irraa bu'e suufi ibraahiima wa muusaa qofa jamaadheessaa dhufeennaan imaamicha lafa ol ka'e ummata kayya dhiifamanaa godhaa je ibraahimii fi muusaa kan jee rabbi irraa bu'e wa jamaal ka jee ummoo dullaadhaan buutee jeen jechu gaafta ka namtichi tokko ka'ee mana sooddaa laaqana yaamanii dhaqee ka'ee magusanii namtichi hedduu dinnichaa fedhaawite laaqana sarara wanni dhiyaate dinnichaa jira magusanii warri sooddaa oguu dhiyeessee gabbo osoo isaan nanaa garee jeeti ceehee dinnichaa fuudhee afaan kaayyannaan dinnichaan oowwaadha gubnaan gaa warra sooddaati dinnichaan na gube jechuu qaanyiidha jeetuma firraa usii bu'ee maal taate gaman maal taate yaani gaafannaan yaa hojii jaalalsuudhaatiin jira. Gaaf tokko keessummaan tokko karaa deemaa dhufeeti mana tokko garaan itti gore warri mana nyaata qopheeffataniiti marqaa tana nyaachuudhaaf isaanuma harka dhiqate gandu kun akka mul'atan jeen ogguu kana dafaniiti marqaa tana fudhanii hanga oggunni deemee nyaana jaanii kana raamessanii kana ulaa duuba inni immoo harkee jira marqaa tana haru isaanii dhufee gattaayachi akka itti himatu dhabee yaa bu'aan maganni roobee miti roobee horofaaf deemuu dadhabne anfaan eegana siimuu jaadheen ogguta akka bakka marqaan teessoo dhaqee waa'ee saatii wal qabatteeti akkuma obboleessi keenya jamsi haasa'ee kee jechuun gaaf tokko keessummaa tokko mana dhufe warri mana salaamu alaykum jee ol seene yeroo akkan ol seenu ka'u jarri marqaa kana fuudhanii siree jalatti dabarsan inni immoo marqaa ogga kaasanii siree jalatti dabarsan argeeti jira abbaan manaa sun akka nu waliin hin nyaanne jee maal jeesanii fakkaate ka'ee dhaabbatee usallii 4 rakaatiin allahu akbar jee rakaa afuriin salaataa jee ka'ee dhaabbate namtichi ka'ee haa ba'uuf namtichi waan irra baree jiruuf calliseetuma taa'e yeroo inni salaata rakaa afur fixee assalaamatee ka'u namtichi taa'eetuma jira sabboo warra keessummaa akkaminni dhufne irraan baatu jeetuma ka'ee dhaabbatee amma صلي 1000 ركعات الله اكبر جي يرو لما فايتو ركعكم ربي في صلاه جي خير ابد نمتچ مو خايسه درن غمناتي نويت النوم الى الابد جي الى قيام الساعه قيامان تطي الربن يدجيتما بالدلفي سيتما دبن جي رفيتي سار سيليچو وغو نمتچ صلاه خمتكو نيته توري دابيت سلامته كيسما شيطان دفيتي مرقاس نسباسي جي انجچو اكايتي مرقاس نياته ديمچو كيسميتي tokko Ameerika irraa dhufe ganti warri inni Ameerika irraa dhufu kanaaf nu salaachisi jaaniini masgiida geessan oggu kana gizee salaata eegalu akka raaparatti bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jee oggu kana akka raaparatti qare oggu kana salaachisee gizee dhumarra ga'u waladaalin gaafa inni jedhu jarri amiin oggu say again amiin say again kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa hanga ammaatti dhaggeeffataa turtanitti akka bohaartan abdii qabna torbanitti sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu fi nagaa keessa nuu turaa isiniin jenna gaa iduu waan dhaamatu ni qabda waan hin jiru qabu gaa qophiin teenyas qophii agaran kana ammoo jechuudha asirratti dhaamsee dabarfachuu barbaannu tokko jechuudha sagantaa amma isiniif dhiyeessaa rukuni jalqaba waan ta'eef gaa boodarra waan tanarra caaltuu taate waan isinilleen itti hedduu gammaddan dheessuu fi qophii keenya xumuraa jirra angasii fi wama xiqqishu tanaan nu bohaaraa isiniin jechuu barbaanna tanaan bohaaraa jechaa gaa yoo yaada qabaattan gama raadiyoo daandii haqaatiin nu dhaqqabsiisuu ni danda'anii tanarratti ammoo gaa qophii bohaartii torbee darbee irratti gaa obboleeyyan keenya tokko yaada kan kennanillee ni jiranii sagantaan tun akka itti fuftuu fi hamilee tokko nu kennanii galatoomaa isaaniin jechuu barbaanna hundumaafuu dhaggeeffattoonni keenya hundinuu galatoomaa jennaanii bakka jirtanitti nagaa keessa nu turaa amaana rabbii keessa nu turaa sagantaan har'aaf qabnu kana fakkaata torban sagantaa biraatti hanga wal garutti nagaan nuuf jiraadha torban gaarii isinii haa ta'u horaa bula deebana osna takka osna maaltee boomcaan samaaltiin beekee gareef boo jira ni beeleensa harma kanniif gaa hingartuu qabatee boo jira hamigaa khayaroo tana ulaa nama dadda'u kun السلام عليكم شرف الدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مالي نجيو ماني قلقلة الديمتا بر أضيفنو هاري كان كبا سنين ستي مجيتي يا أضيفن تيتونيس أمودي الدبر بالبلانيس توبر نمتها تري مالي في دلني في دبسيستا تون تبالبلاتي متبو
qaamaan si harkeetiin sitti haasoo irra wayyaa jeeti bar. Ajaa'iba qabda akkam. Qofli kamaali. Atuma ajaa'iba natteeqa yeroo hunda sa'a malee deddeemaa information waan harkaa qabaa. Jetteetuma waan adda addaa tana waliif fuffunaantee qadaaddeena fiddaa'eessumaa fiddasa. Sabootuun tan duriin addaan siin jee maan hin dhageenyesa. Akkam jechuu dhagaa. Dur taatu waan namni jetteettee odeessuu fi haasoo namni duraan irraa irrisee itti hidhee natti himuun bar walitti qindeessee si himuu ture arra garuu sanii miti. Ahaa oduu addaatiin qabaa naan jechuufi. Eelaal dhaaphu. Maali eessa bilbiluufi? Bilbiluufi miti taa'e haa dhaaphu. Intarneetaan banuu deema. Laal kunoo banteetuma. YouTube seenta sambooda raadiyoo daandii haqaarra kaayyetta laal. Reediyoo daandii haqaa reetii guyyaan har'aa nutis gammachuudhaan ayyaana kee eebbisaa jirra. Reediyoo daandii haqaa bakatti siin gahee. Tika guddaa nama simachuuf ka'ee daandii haqaa eenyu mannoo mee bakka ta'e gahee daandii haqaa daandii agawwiin islaam itti godhii firdii. Hai. Waggaa 3 kunoo amma kan kabajaa jiran. Way awwaadachiin naan cittee waggaa 3 guutuu an dukkana keessaan jira jechuudha bar odeeffannoo daandii haqaa osoo hin argatin. Ammaas taanaan bar takutti xiqqoo tanaftee guddoodha. Odeeffannoo haaraa haqa qabeessaa fi dhugaa irratti kan rarra'e raadiyoo daandii haqaati kan dhaggeeffachuu qabdu. Naajiraadhu wallaahi waan gaarii takka akkaan hubadhu na goote beektaa. Tanaafuu arrarraa kaasee hordoffiin tiyya tan qixa sirriidhaa daandii haqaa jala imaltaa'uu qofaan. Arreefu barnaaf hin galle malee mucaan kiyya xiqqaanuu hoggaa bu'u edaa raadiyoo daandii haqaa itti banii jechuu barbaadeeti. Raadiyoo haqaa daandii hullum ashannaa fi onee kutuuraandii.